nama ofii aduullee jechuun iyyuu dogongora. Ifa baay'ee keessattuu ijoollee dhiiraa lammata isiniin tuqu lammata isin irratti fokkos godhee isiniin isin tuqu isin naa ol jirtanii uummanni musliimaa immoo adaraa keessan dhugaa rabbii nama akkasiitii miti akkasitti na fudhatina ishee. Ani nama amantaa keessan tuqus miti nama isin tuqus miti ani kan keessanidha. Ani hiriyoonni kiyya ibbattuyyuu isinidha dhugaa rabbii. Ani nama akkasiitii miti ani ganniidha nama biraatii miti. Yoo akkasitti na fudhattanii jiraattanis adaraa ifama. Mana godha Oromooti. Ifama ishee. Ifama na godha ifama guddaa. Oromooti qaaliiti ifama. Afaan irra nan buufatinaan afaan keessan bu'uun barbaadu. Afaan irra nan buufatinaan ifama na godha. Garumaan ifama. Sinitin deebi'u. Rakkoon qabu yoo mana geette bareedumaa ustaaza waan jettan jedha dhiifama bira wanni tarin jiru ganni ummata muslimaatis dhiifama naa godha ummanni oromootis dhiifama naa godha addaan baasii akkasitti wanni jedhu badhu rakkoon qabu viidiyoo banatti illee banachuu baattee waan karaarra deemaa jirtuuf sookee rakkoon qabu. Viidiyoo adda lagduu dhiisi karaarra jirti natti fakkaata yeroo galtu ganni akka gootu gabaabsi. Baaliyyoo karaa jira otoo viidiyoo baay'inatti tolaa karaa jira karaa waan rakkoon qabu yeroo galtu viidiyoo dalagi. Yeroo galtu viidiyoo dalagi. Ilaa Oromoon tiyya sabni tiyya Oromoo kan ilaa amantaan kiristaanatillee amantaan musliimatillee ilmi Oromoo intallee Oromoo afaan Oromoo dubbattan dubbii kanatti akka namummaa hettuyyuu natti muufattanii maqaa saba Oromoo guddaatiin ifama. Akka namaatittu dhiisaanii ani amantuma isin jettan kana dhiisaanii amantaa keessan jiru daraa keessan ani intala sabaati amantaa keessan jiru akkuma Oromootittu akka Oromootittu dubbiin kun dubbii ulfaataa ta'eetu waan mul'ate iyyuufu ifama ijoolleen musliimatillee sinin jaaladha abboo ifama hayyaa. Galatoomii ganni ta'e bakka hangaa warroonni mana banattanii waa'ettaniin illee warroonni ayyala jirtan marti keessanuu kinoo ganni dhiifama waa gaafatteedhaa turtanii. Dhiifama gaafatee jirti. Ana walallee viidiyoo isiisan irra deddeebi'ee dhaggeeffadhee viidiyoo isiisun baxaamitti keessa kiyyaanummayyuu na miidhe akka nama tokkootitti namni martuu kompiiliitii akkasiin itti fudhattee fi akka namni kamiyyuu itti fudhate garagara wayita sinaa soituu fi wayita ustaas Ahmadaa isaan dhaggeeffataa jirtan marti keessan si galee dura nama wayiitiin baga rabbi si baase jedhanii ergasii waa jechuu danda'an ganni waan baay'ee tasaasaate garuu dhiifama jetteerti kuni namni kamuun tasaasaa kanaa miti ilmi nama namaatu ajjeese dhiifama namaan jedha. Kanaafuu ganni tama duraan jira. Ateen abdii irratti ta'ee jammara malee xumura miti. Ganaadha gumaan keenya bahee nafni. Ganaa gumaan siimboo bahaa. Siimboo daa'ima waggaa sagalii irri ajjeesee fannise ganaa sin ajjeesne sin fannisna tokko jedhu. Ganaa gumaan ayyaantuu bahaa. Asidii irratti daffee guggubee fuula ishii balleesse. Ganaa asidii sin irratti daffaana. Zayitii bicaa booconi. Ganaa gumaan shamarran Oromoo baha. Ganaa micayyoo wallagga. Intala wallagga daa'ima shiitirraa. Daa'ima shiitirraa ajjeesee bineensa laatisan ganaa sin ajjeesne bineensa sin laanna kuni jimmaareedha hin iyyinaa isin jedhe hin iyyinaa afaan hin banina amantaadhaa minaamin ettanii mutta tarsaynan albayna gumaa qabna nuti dhiira Oromootirraa nuti shamarran Oromoo gumaa qabna ganaa gumaa sinirraa baafannaa ishi kuni jimmaareedha malee xumura mitiin albayna anta tarsayinaa hin iyyinaa han abdii jimmaareedha malee xumura miti ganaa gumaa baasna takka keessaniin. Zayitii bitadhaa shamarran guggubaa akka isaan nu guban. Viidiyoon kaleessa waa'ee abdii dubbadhe irratti namoonni baay'een gara amantaatitti hiikkatan. Isin akkuma baay'inaan ta'e amantaa fi nama maaltu walitti fide? Amantaan lubbuu dabarra. Namni kabaja qabu amantaa namaan ta'u. Nama saree nama gadeedha amantaa namaa kan ta'u. Anaatu iyyuu amantaa irraa basa. Akkamitti nama madaaltu ofii akka ofiitti nama madaaltu isin akka ofiitti nama yaaddanii. Gadi bu'iitu na laale huna wallaalteen ani ganniidha nama amantaa namaa arrabsu miti nama masgida ijaaree bibi nama amantaa irra dantaa qabnu miti huna wallaaltan immoo ani ganniidha ishee akkamitti haasofta ani kan jedhe waan bira dubartiin Oromoo dhiira Oromootirraa gumaa qabdi ganaa gumaa keenya baafannaa ammas gumaa sanirraa qabna nuti ayyaantuun intala Oromooti barka fuulli ishee gubate eenyu gube dhiira gube miti simboon intala Oromooti bar maal taatan Karamitti dubbatte immoo nama taraa qarumatti nama raqa funaana deeme malee nama amantii sana keessatti dhalate illee guddate waa'ee amantii sanaa diiteelii illee beeku miti sii gada warri dura keessatti dhalatanii guddatanii warri waa'ee amantii sanaa beekani
sheekonni baay'een qeesonni baay'een gadi bahanii amantii namaa akkasitti hin qeeqne guyyaa tokko gadi bahanii nama dhaabanii interviyuu godhanii ati eenyu Yesuus eessaa dhufte akkasii dhufe jedhanii interviyuu godhanii beeku as the first time mucaa kanatu godhee jechuudha. Namni immoo mucaa kana miidhama namaa personaalii akka nam tokkotti miidhama isaa hin jaallannu namni immoo wanta itti godhe wanta raawwate tokko zayitii yoo ta'es immoo kunooti maal viidiyoon jiramni zayitii afaanitti sinaqxe zayitii gurgurattu zayitii akkasii jedhe zayitichuma sanaan immoo deebi'ee gatii isaa argatee jechuudha. Anas ta'u nama kamiyyuu ta'u yoo yaada koo gabaabse namni wanta badaa tokko godhe lafarrattis ta'e waaqarrattis ta'e ni gaafatama. Dhimmuma amantii keessaa baatee gochaa tokko yoo raawwatte gochaa badaa tokko yoo raawwatte gatii keenya nyaattaa jechuudha. Inni amma immoo harkaaf harkatti sii deebi'a. Kanaafuu waan hin xumuruu barbaadu sagalee koo asirratti yoon xumure warri miidiyaa irra deemtanii waa tokko tunubatii waa tokko konkuluujinotiin godhii waa tokko of keessatti intinii gootanii yaaddanii hin himin amantii keenya jibbita. Namni tokko raagaa qabaachuu qaba amantii kee jibba yoo ta'e raagaa kana amantii koo arrabsiteetta kan jedhu fiduu qabdaa jechuudha. Kana jechuun barbaada abbaan iyyee haa iyyuu akkasaaf galettaa fudhatu kanumadha sool xumureera. Muko haasa'ii chaarjii nuti sirratti hin cufiini haasa'ii yaada qabdu. Okay, sool ko jirtu hundi keessanuu keenya dabalate. Jirra galata waaqa akkam. Jirra galata isaa. Yaada bareedaa kaasaa turte galatoomii asli wajjin yaada bareedaa kaasaa turtanii. Yaa miidhama nama kanaatti namni gammadu hin jiru hundi keenya iyyuu ana qaqqotti amantii isa waliin nan qaba. Miidhama isaatti hin gammadu garuu namni tokko si galee fakkeenyaaf amma jireenyuma bu'aa bayii isaa keessatti iyyuu ilmi namaa gaafa jiraatu sadarkaa mataa isaa eeggatee jiraata. Namni kun garuu guyyaa lama gaafa guyyaa lammaffaa dhaqee barsiisuu jalqabee gaafa guyyaa sadeeffaa amantii arrabsuu jalqabee gaafa guyyaa afreeffaa immoo keessuma ba'ee waan sammuu namaa jeequ keessattuu waan obboloota wal wajjirraan qabnu obboloota wal wajjirraan dhalannee guddanne sammuu isaanii jeequu danda'u dubbachuu jalqabe. Gaafa sana kaasee namni isa jechuu jalqabe. Xiqqaa guddaadha. Akka uummatuma musliimaa keessaallee namooti baay'een nama kanatti jedhanii of keessaatti baay'ee itti hafuura baafachaa turan jechuudha. Because namni kun ija keessa bu'ee waan inni hojjete dhugaa dubbachuudha waan namatti tolu miti. Kanaaf rabbitu gatii isaa kenne yaadan akka gootti. Gatii isaa rabbitu kenne namatu kennee botu hin taane rabbitu kenne. Mucaa akka goote kana nan beeka. Mucattii nan beeka sumaayyaadha. Achitti furiitti mucaa sana utuu inni fuudhin utuu inni mana hin galfatiin kaasee mucaa sana nan beeka. Mucattiin daa'ima rabbumatti itti argine inni isaan waan biraan jedhu rabbiin isaa fayyisu du'aa gochaa fi jirra. Atillee dhiisiif hin jedha ishee galatoon. Ayyee galatoome muka. Zayitii masarat jalaa yoo baate zayitii jaartii keetii jalaan baasutti xiqqaataa sun hin balleessite. Dhugaa rabbi hin balleessite. Ilma Oromoo foon kee dhiiga kee ka alagaa waliin gaallaan nuun jettu Maadaagaskaritti isin galchina nuun jettu si galee amantii dhugaadha. Amantii kee tuquu danda'a. Atis boru tuquu mala atis tuquu baattu obboloonni kee hin jiran amma warra garee shahaadaa jedhanii warra garee maalii jedhanii jiran amma asirraa warra akka wannoo fa'a ijoollee yoo argite anaa walitti hedduun dhiyaannu mucaa manu biraa gara keessan dhufe jira halkanii guyyaa ijoollee musliimaatiin wal arrabsu tokko awwalee jira waajiin fa'a jiranii asirraa warri wal jala qabee kitaabaan fa'a wal amansiifne jedhee achillee as arrabsu asirraa wal arrabsu jira bar. Takana qaanyii qaban garee qaban si galee miti. Ati jidduu kanaan dhuftee amantima keessaa bahi ilma Oromoo tokko ilma biyya keetii tokko si galee waan biraa yoo dhabde Oromummaa walitti qabdanii dhiiga gargeessitu hin jiru haga fedhe garumatu basanitillee badaa fedhe yoo ta'e dhufteetiin sitti xiqqaata jechuu sani an akka waan itti balleessiteetti garaa nama garaa jabaatu tokkotti haguma fedhe yoo dogoggore an haguma fedhe yoo dogoggore edaa soolan kun makiinaa narra bahe yoo arge ka ofii duuban narra baasee achitti reeffa kiyya daaraa godhee nama deemu waan jedhu sirraa hubadhe dhugaa dubbachuuf taanan baay'ee rifadhe garaa akkas walitti anama haga fedhe osoo namni haga fedhe ona ilma Oromoo tokkotti laphee jabaadhee garaa sitti bageeruun hin qabu akka kiyyatti jechuudha bakka san hin dogoggorte.
Ayyee asii koo dhala namaa ta'ee namni hin dogoggorre hin jirru hin dogoggorra ta'uu danda'a. Atis immoo xiqqoo ishee gaaffii yoo si gaafadhee akka mucaa Oromoo tokkotti akka mucaa Musliimaa tokkotti ati famasii ijoollee Oromoo keessaa isa tokko mucaan kuni ummanni baay'ee akkasi dhaga'u akkasi hordofus ni beekta sitti muun barbaachisu garuu ani badii kiyya ammaati badiin kee baga sitti nam'ee akkas jette sanarratti badiin kee malee amantaa keenya hin tuqne wanti jedhu kanatti naa kaaste mitiire so